من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الأرض بنور العلماء والمتعلمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارون كالربيتي، الحمد لله رب العالمين. Rabbii keenya jechuudha. Rabbii islimnaa bareedaa kana nuuf kennee ergantana ammoo bootaa kabajamaa fi jaallatamaa, jecha kabajamaa fi jaallatamaa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam khayrukum man ta'allama al-Qur'aana wa 'allama jechuudhaan faaruu Rabbiin arraba isaanii irra kaa'ee fi jennaan dubbatan sana jecha jaalaa, jecha hunda caalu irratti argamuudhaaf mee ammas daballee alhamdulillahi rabbil aalamiin, alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa guyyaan har'aa jechuudha, obboleewwan keenya, barattoonni keenyas warri immoo keessummoonni dhuftanii jirtanusi, guyyaan har'aa guyyaa ijoolleen keenya alhamdulillahi galata rahmani ijoolleen jijjiiramte yaadaan bilchaannaani ulama qubsiisuurra waliif galanii faaruun keeti rabbii nusi faarsinaani alhamdulillahi galata rahmani ijoolleen jijjiiramte yaadaan bilchaannaani ulama qubsiisuurra walii galanii ulama fidachuurra walii galanii yaalmaan biyya kootii hundumti keessani sammuudhaan bilchaannaan lafa ol kaatani ulama fidachuuf marii taasiftani ulama fidachuuf marii taasiftani fidachuudha qabnaa jechuu filattani fidachuudha qabnaa jechuu filattani alhamdulillahi dammayte ijoolleeni obbolummaan keessan jabaata ikhwaani gamaaf gamanaani xiqqaaf guddaani dhiiraaf dubartiini beekaaf wallaalaani baadiyyaaf magaalaan tokkummaa uumtani kan qaabus qarashiini sa'aa fi hoolaani fiduun kennitani mana ulamadaaf kunoonuuf bitani hagalchu rabbiini galata keeysani boru jannataani hagalchu rabbiini galata keeysani boru jannataani ulama qubsiisuun waan hundaaf gaariidha. Nageenya biyyaafis isaatu dawaadha. Beekumsaatu dhufa wallaalli hamaadha. Beekumsaatu dhufa wallaalli hamaadha.